Tokkoffaa cubbuu walii abbaan cubbuu ilmaanii baadhata ilminoo cubbuu abbaanii baadhata yes or no yes yoo jette ragaa fidu no yoo jette dhumattee un barbaadu waliigalle xumurte gaafii lammaffaati kanuman sii deebisa gaafii lammaffaa cubbuu aadamiif waaqayyoon itti si gaafata yes or no ragaa wajjin sadaffaa Yesuus Kiristoos cubbuu aadamiifin du'uudhaaf dhufe jedhe afraffaa Yesuus Kiristoos cubbuu keessaniifin du'ee fannifamuudhaaf dhufe jedhe hanqana deebis ragaa wajjin We know everyone said that was there, bro. Ish tole galatoome gaafii na gaafatteef akkan caqasii si dhaggeeffadhetti caqasii na dhaggeeffadhu atillee jechuudha. Gaafii maal ture irra deebi'ee? Maaf inni irra deebi'ee gaafii mooyyuu natti mee bakka nan deebisaa deebii qofa eeggadhu. Dhiifama illee naa tokko godhi. deebiste jechaan ragaa katabachaa deemna bar tokko hayyee deebiste lama ragaa hojii deebiste sadii deebiste afraffaa deebiste na boqonnaa hojii katabannaa bar yoo annen kun sii galee ragaa Duraan dursee cubbuu addaamiif ani itti gaafatamuu kan koo bara kakuu moofaa keessatti deemee gaafan ilaalu addaamii fi hawaan innaa gannata keessatti jiraatanuu gannata keessa ari'aman addaamis abaarsa mataa isaanii abaaree gooftan hewaanillee yookaan hawaana sanallee abaarsa ishee sana ni abaare miti walii gallate. Onsi deebisa ta'e. cubbuu aadamiif waaqayyoon sini gaafata guyyaa firdiidhaa si gaafata aadam akkana dalagee jedhee waa'ee aadamiif deem gara ibiddaa siin jedha waaqayyootti si qixaaxa siin jedhe ebboo gaafiin kiyya. Gaafii kee kanaafi amma bara kakuu araara keessa jirra itti nan gaafatamu hin gaafatamu kakuu araara keessa jirra. Fidi kakuu haarawaa mi moofaa keessaayis bara kakuu saniitoo si gaafata yoo jiraatte. Bara kakuu sana na gaafachuuf akkamitti beekamti fakkaate? Akka itti beeyte miti ragaa hojii bara Museedha waan aadamiif itti gaafatamaa turani cubbuu aadamiif itti gaafatamaa turani bara kakuu moofaa. Yes or no? Ilalaale akkas jedha hundi isaaniitu Yes naan jedhe amaarifa afaarifa. Bara sabni Museedha sabni Abrahaam sabni Daawud cubbuu aadamiif itti gaafatamu turani. Hin gaafatame. Fidi ragaa. Amma wangeela abasitti hin kennuuti abbicha dubbate siifan laadha ammaaf. Nakkanni abbicha dubbatee miti natti kanni wangeela irraa boqonnaa. Raajicha Isaayyaas gubbaa irratti akkas jedha. Akkam jedhe? Dhiifama caqasaa fi wanti isaa gadhiisti dubbachuu hin danda'u ammaaf. Maal jettan saad hin yaadattu jechuudha. Boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Boqonnaa sana amma yaadachuu hin danda'u. Hinti maal jedha mee kan wannu maal jedha raajiin Isaayyaas waa'ee aadamirraa dubbatee cubbuu fi raajiin Isaayyaas maal jedhe? Akkas jedha. Bara sanatti jechuudha sababa cubbuu addaamirraa kan ka'een hundi isaaniitu iyyuu sagalee hin jiraati. Ijoolleedhaan na biraayyee. Sababa cubbuu addaamirraan kan ka'e hundi isaaniitu iyyuu karaa si'oolitti darbatamaa turanii jedha. Baasi. Ennaa maal jedhere raajichi Isaayyaas maal jedhere? Gaariinis kan akka Abrahaam kan akka Nuh kan akka abbootiin eebbifamoon jiru bara sana keessa bara kakuu sanaa keessa jechuudha. Mootummaan Waaqayyoo cufaa turte bara sanatti. Maal jedhee raajichi Isaayyaas maal jettee tsirqaachiin inda margab carka taqoottana jedha. Gaarummaan keenya akka carkii abaarsatti nuurratti lakkaa'amee jira. Dhageessirta. Obboleessa nagaan siif haa ta'u. Galata Waaqa siiniif illee nagaa haa ta'u.
Seenaan kee xabbaqamaadha miti. Eh, Seenaan kee xabbaqamaadha miti. maali waa dhageessani? Bareedaadha. Waan inni siin jedhe firraa haasa'uu nama hin dhibu. Tarii nu keessa warra sa'a lama haasa'uu danda'uufatu jira. Sa'a sadii, sa'a afur fa'aa haasa'uu hin danda'a namni tokko tokko. Suni miti rakkoon. Rakkoon keenya waan nuti ija keenyaan laallee afaan keenyaan dubbisnee gurra keenyaan illee dhageenyu. Si galee? Sawwaan san taateef jecha ragaa iddoo isaa nuu fidi. Please. Laali. Amantaan kiyya ragaa xiksi irratti miti kan hundaa'e yookaan manni amantaa xiksi jedhanii miti kan hundoofte beeki. Mana amantaa baanuun macaafarraa waan macaafarra jiru hin baane. Xiksi hin hundoofne ani yookaan inni immoo soolaa iskiriipchuraa yookaan inni immoo macaafa bichaa kan jedhu sana qabadhee hin deemu. Fixannee jira. Barumsa abbootas nan fudhadha nan qabadha. Fixannee jirra obboleessoo fixannee jirra galatoomi. Maaliif jennaan macaafa qofa qabadhee hin deemu jette. Fixannee jirra nuti warra macaafa qofa jala deemu barbaanna. Hin beeynu wakabaa gamanaa fi gamanaa. Ati garuu nu deebistee akka macaafa qofa jala hin deemu. Eebbifame. Bakka si ta'uu hin dandeenyerra waan ta'e ani soolaa iskiriipchuraa miti. Janene bro kalas rafii deebii wayitiin jiru. Callisi haa ta'u maan beektu akkasumaan jala deemtaati maal beekta miti waa'ee amantaa maal beekta miti si jammara tosi. Rafuu Maal warra beektan kunoomaa nuun deebisnere bar sinii barkan mataa gaduu Atoo deemi waa'ee amantaa kan keessanii immoo lallabaa immoo waa'ee amantaa biraa keessa galtanii akka armaan hin zoborroqinaa kan keessan waan baay'atu jira waan ta'eef. Asumatti guutakka dhaabaa. afaan nama arrabsuun afaan babal'achuun no arrabaa miti baay'isanii ani amma kiristaana ba maaf hin deebisne arrabsoo iiste irri kiristaana miti hin jedhamtu ati kiristaana miti hin jedhamtu si argeera siin beeka si argeeraani akkasi bargaafi yoo dadhabdani masiin dadhabdanutis okay sinin danda'an okay deebii takka gaafatan sin gaafatani asiifachi azortu akka zippii wayii sin irraa hiikkate gaafa immoo bakka ani maaliif hin deebisnee sin gaafadhu sukkaarri ibba sin gala kana gapheenxummaa kana qaanii boqoo gadi nu cabsuun keessa yeroo hundumaa jechuudha inde atiin beektu sin galchoon kiristaana barsi dhaggeeffachaan jira sa'aatii 2 taa'uu geenye bar mana kana keessa gaafa meeqa qayyara agartuun amma tokko dhaggeeffadhu asumaaf asitti agartuun jabaa ta'e mi'a toona dhaggeeffadhu mee yeroo tokko istireetii deebisee iddoo sirriin taanetti mo'use ati ibbaan fida akkan fidi kaashamma shiqaanii namni kunoo fidi uummata amma kana fuuldura qaanfanne deebii wayiitu jirtu kootu to bakkash mee takka asufte dhaggeeffadhu dhiifama amdii ati dhiifama naa godhennaa tokko naaf laadha waan tokkoon masiitti dubbachuu barbaada. Dubbadhu yoo waan dubbattu qabaatte rakkoon qabu. Laali masii yoo barumsa barbaadde barumsa argachuu barbaadde ana qofa irraa miti kootu achi keessan seenii niitoo chaanaalii kootu too galii too barumsa barbaadde dhaggeeffadhu asii barumsa ati fudhattu maali tokko kana jedhe. Moo waan biraaf seeni. Amma dhaggeeffadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaa'iba. Ati wangeela kun obootan itti lallaban kana asitti lallabuu fi didde gaafii si gaafatan asitti deebisuu didde silaa bootan nama barsiisan asii beeyte mee asitti nu barsiisii gaafii kana deebisii siin jennaan hin didde sagalee waaqaa nutu barsiisaa dhaggeeffadhu waan wangeela keessa hin jirre dhaggeeffadhu amma dhaggeeffadhu. Paawuloos akkas jedhe laal nama siin taane waliin deemsa kee imalinii siin jedha bakka asitti argiteerta nama siin taane wajjin deemsa kee imala kee hin imalinii siin jedha. Nama siin taane maali namni kun musliima yoo ta'e afaan tokko dubbachaa jirra bara akkamitti nama nuun taane wajjiniin macaafa ja'a kanan okay. Ati masii ilaalladhu amma barsiisa wangeelaa isa sirrii ta'e ragaa waliin boqonnaa waliin sii kennina. Asii maal fuutama si'etti ansin bira taa'urra as taa'uuturra boqonnaa naa kenna kalaaf deebii waan nu deebistan hin qabdani nu qaanfachiistani yoo dadhabdani masiin dadhabdani masiin niitii keessan sinitti fakkaate moo
achuma wangeela dubbisaa ooltu miti deebisaa akka dhiira ta'a jarri kun dhiira bar dhiira Eenyuun kaas musliimaa gaaf godhate? tokko deebisuu dadhabin argane banaan Ameen. masii cal'isi masii immoo hin dadhabdaani baru pheenxeen kun dhiiraaf dubartiin maqaa gooftaa Baay'ee yesuusiin keessaa baay'ee. waraanamu malee. Galatoomii takka maayikii eenyu maayikiidhaan jamaasii maayikii qabadhu. Eebbifamaa. Alhamdulillah salaatu salaamu ala rasuulillah sallallahu alaihi wasallam. Mee kiristaanii as keessa jiru obboleessa gennine Oh, ati dubbii abbootii amantaa fudhatamoo dubbii mataskaanaa yookaan immoo warra cherchii fudhatamoo dubbii Yesuus Kiristoos fudhata. kan fudhadhu dubbii Yesuus Kiristoos. Galatoon. Garuu Eebbifame. Asumarra na dhaga. dhabbu. Ish. Maaliif hin jedhee Yesuus. Gabrichi gooftaa lamaaf hojjechuu hin danda'uu je. Akkasumami Eeyyee. gabrichi gooftaa lamaaf hojjechuun hin danda'amu. Isa tokko jaalatee isa kaan jibbuudha maleedha je. Gabrichi tokko gooftuma tokkoof kan inni hojjetu. Tanaaf ati duuka buutu nama takkaati malee nama agartee hunda jala hin buutu. Yoo nama agartee hunda jala adeemtu taate xawalwaallee yookaan bishaan gabatee irraa jedhamee beekama namni sun. Siin jechuu kiyya miti namni akkasiiti baana. Erga jecha Kiristoos jala deemtee obboleessoo Iyyasuus Kiristoos utuu dhufuu baatee utuu dhalachuu baatee cubbuu wanni namatti ta'u ni jiraa? Gaafii. Obboleessa koo Wayi. waanan siin jedhe dhageesse Ish. Ranaa deebi gaafii. jecha Iyyasuus qofa fudhadhaa jetti mitiire. Utuu Iyyasuus dhufuu baatee wanni cubbuu namatti ta'u ni jiraa? Osoo inni dhufuu baate. Eeyyeen. Jamar osoo inni hin dhufinii miti bar kan cubbuun ta'e. Naaf galee bar. Osoo inni hin dhufini kaa cubbuun kan ta'e bara sababa bareeda. cubbuutiif dhufe malee cubbuuf dhafe miti kan dhufe. Galatoom. Iyyasuus Kiristoos waan isin jeen mallee irra sii deebi'a. Ish. Cubbuun erga Iyyasuus dhufeen booda cubbuun namatti cubbuu ta'e moo osoo Iyyasuus hin dhufin dura cubbuun namatti cubbuu ta'e? Osoo inni hin dhufin dura. Tole gaariidha. Erga inni dhufe hoo? Erga inni dhufe immoo cubbuun haqameera. Jecha kanaan faallaadha. Dhiiga isaatiin haqeera. Dhiifama naaf Ilmaan godhe. namaatirra. Dhiisi. Ta dhiigaa Yesuus Kiristoos hin qalamne ni Akka ati jettatti si deebisuun qabu akka barsiifata kiyya akka amantaa kootitti si deebisa beekta miti kan. dhaabbadhu daqiiqaa takka. An akka amantaa keetiitti baana. Jechi ati jette faallaadha. Iyyasuus Akkamitti? otuun dhufin dura cubbuu namatti ta'ee cubbuu saniif dhufe. Erga Iyyasuus dhufe immoo ni haqame jette. Garuu dubbiin tanaan faallaadha akka macaafaa. Kiristoos Iyyasuus akki jedhee otuun an dhufee isinitti hin dubbanne ta'e cubbuu isinitti hin ta'u jee wanni takka illee. Dhageessa dubbii kanaati. Amma garuu erga naan isinitti dubbadhee dubbii tana diddanii cubbuu isinitti ta'a. Cubbuu keessaniif waan itti qabattan hin qabdan jee dubbatee jira. Faallaadha. Gartee amma dubbiin akkatti faallaa ta'e. Yesuus osoo hin dhufin dura cubbuudhaa jira. Ja'amee jettee dubbatte. Erga inni dhufee garuu cubbuun dhabamteeti. Garuu Yesuus arraba isaatiin jecha shakkii fi mamii hin qabneen dubbatee jira. Maal jedhee too dubbate beektaa leenca koo. Otuu nan dhufee isinitti hin dubbanne ta'e cubbuu isinitti hin ta'uu je. Amma garuu cubbuu keessanii bareedaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 22 irratti utuu ani dhufee isinitti hin dubbanne ta'e cubbuu isaanitti hin ta'u ture. Amma garuu cubbuu isaaniif waan itti qabatan hin qabanii jee dubbate. Itti aansuudhaan Yesuus Kiristoos Amma dhiifama
naa godhaa tosh akka hiriyaa kootan sinitti haasa'utti jiraati. Osoo inni dhufin cubbuun ta'e jechuuf jirtu. Lakki akkas hin jenne. Osoo nan dhufee isinitti hin dubbanne ta'e mee abumwaaz macaafa harkaa qabdanii si guddisa abumwaazii guddisa. Jechuudhaan dubbate Kiristoos Yesuus. Otuu ani dhufee isinitti hin dubbanne ta'e cubbuu isaanitti hin dubbanne ta'e cubbuu isaanitti hin ta'u ture. Amma garuu cubbuu isaaniif waan itti qabatan hin argatanii jee dubbatee jira. Yesuus Kiristoos. Akkana jechuun osoo Yesuus dhufuu dhabaatee wanni cubbuu isaanitti ta'u takka illee hin jirtu. Never ever. Hin jiru wanni cubbuu isaanitti ta'u. Osoo ani dhufee isinitti hin dubbanne ta'e cubbuu wanni isinitti ta'u hin jiru je. Yoo Yesuus sobaadha jenne walii galuu dandeenya. Garuu Yesuus anni soba jee hin amanu. Yesuus qulqulluudha. Hin sobu nama ergamaa Rabbii kabajamaa jaalatamaa waan isaan of keessaa fuudheen dubbatu waan Waaqayyooti himee dubbata. Tole. Mee gingilchaa bani. Wangeeluma Yohaannis na hordofuuf jirtaami? Mee 15:24 illee baniif? 15:24 irratti akkana jedhee dubbata. Takkaa mee obsi. Utuu hojiin namni biroo tokko illee hin hojjetin kana hunduma isaan gidduutti hin hojjetin ta'ee cubbuu isaanitti hin ta'u ture. Amma garuu hojii kana hunduma utuma arganii anaas abbaa koos hin jibbanii je. Saniitu cubbuudha laal. Mee makamiin je? Tana cubbuu hunnoo. Isatti aanummaas illee erguma Yesuus dhufee illee amma kun namni dubbii ergamaa Rabbii dideetu cubbu nama hujii ergamaa Rabbii hujii dinqisiisoo kana Waaqayyoon isa keessaan harkasaa keessaan agarsiisee fudhatamaa isa godhatan osoo harkuu didu cubbu san dura jirtu tanaatu cubbu gaafuma sanuu sigalaa. Mee naa bani Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 40 takka naa bani. Sagala 40 takka maal jedhee tureetiyyuu Yesuus immoo jaamota utuu taatanii cubbuu hin qabdan turtan amma garuu hin arginaa jettu. Kanaaf cubbuun keessan isin irratti hin hafaa jedhee isaaniif deebisee jira. Ameen. Hallelujah. Yoo gurraan hin dhageenye, yoo ijaan hin agarre cubbuu takka hin qabdu. Because waan ergamaan Waaqayyoodhaa dhufee isaanitti himu gurraan hin dhageenye. Tan lammadaati waan ergamaan Waaqayyoo isaanitti hoggaa dhufe hojii dinqii milkita garagaraa hojjetu mucjizaa Rabbiin kanneef tan waan garagaraa hojjetu ijaan hin argan. Ijaanis hin argan waan takka illee gurraanis hin dhagayan waan takka illee jaama duuda cubbuu takka hin qabdan jeen silaa jaamaa fi duudaa taatanii garuu amma in argitu cubbuun keessan isin irratti hafa jeen waan hin hojjedhe kana hunda ni argitu. Ameen. Dhumatee jira. Ayyee al tokko karaa waliif haa kenninu. Hamdi. Tolee dubbadhu. Galatoomaa guddaa yaadi keessan gaariidha. Dubbichi sirrumaadha. Akkasuma jedha. Inni kan jedhuuf inni ati itti yaadde tokko miti. Inni kan inni jedheeni namoota biyya lafaarra jiraniif dubbate. Dubbichi dhuguma hafuuratti jaamaa warra ta'an namootaatiif dubbate. Inni isin gaafattan garuu isa kanaa miti. Inni kuni otuma namoonni jaamaa ta'anii jiranii erga Yesuus dhufe cubbuun namoota irraa fuudhameera. Garuu namni cubbuudhaaf bitamuurraan kan ka'e haga ammaatti aniif isiniyyuu cubbuu hojjechaa jirra. Cubbuu jala jirra. Dhugaadha. Beekamaadha. Yesuus garuu cubbuu ilma namaatiif dhufeera. Kan inni dhufe. Cubbuu dhiifama naa godhe takka asuma afaanitti afaan kee dammaan naa qabi.
Kiristoos Yesuus cubbuu ilma namaa kamiif dhufe? Tamaal jettu cubbuun sun eenyu hojjete? Yoom hojjete? Galatoon. Okay. Hayyee. Cubbuu namni hojjete jalqabumaa Addaamii fi Hewaan hin beekna. Jalqabni nama Addaamii fi Hewaan akkuma ta'e Addaamii fi Hewaan irraa cubbuun haalaan nu qabee jira. Eebbifame. Yaa ta'u Eebbifame. Naa deebistee jirta gaaffii kiyya kan afaan irraa. Aadam irraa jetti. Aadam maal siif ta'a? Adam sanyii keenya, sanyii nama. Nutu namaatu sanyii Aadami moo Aadami sanyii namaatisa? Egaa wanti kun wal keessa jira. Akkam Aadami sanyiillee moo haadhoo koo maqaa isaatiin suuta. Iyyeen Adam jechuun nama ta'ee kan jiraatee mitiire. Waan inni Aadam maal siif ta'a? Adam sanyii keenya jennee ni fudhanna. Eenyumaan iyyuu sanyiidha. Maali? Daqiiqaa takka. Sanyiin kee maali? Siifillee jechuudha namaaf. Sokkee rakkoon qabu. Sanyiin kee maali? Sanyiin kiyya amma Oromoodha. Aadam Oromoodha? Adam Oromoodha. Oromoo mitii kan jedhu kitaabni lafa kaa'u, seenaan lafa kaa'u. Siitu lafa kaa'ee jirti. Ammuma naa himte. Maal jettee Aadam sanyii kiyyaa jetti? Iyyeen. Akkamis sanyiin kee eega Aadam sanyii kee ta'e ati sanyiin kee Oromoodha. Aadamis Oromoodha. Right? Hayyee. Hayyees. Iyyee naa gale. Okay. Wattu waan si himu. Waa sitti himuuf hin jedha. Obboleessa mee ani sirraa gabaabsa akka haasofni ittiin dheerannee fi waliif sirreessaa yaana. Aadam abbaa keeti moo abbaa keetii si gargaaraa deema. Waan takkan sodaateen wal gargaaraa yaana tole. Hayyee Adam abbaa keenya. Galatoomi. Abbaa keenyatti cubboo hojjeteemi? Eeyyeen. Nuti ilma isaatiimi? Eeyyeen. Cubboo abbaan hojjeteef ilmitti ni gaafatamaa? Ittiin gaafatamu. Erga ittiin gaafatamne eenyutu itti gaafatama? Cubbuun abbuma abbaa isaatu firdiitti fudhata. Abbuma hojjeteetu cubbuu sana kaafata. Eeyyeen. Thank you eebbifame. Erga akkas taatee cubbuu Aadam wanni nu galchuun jiru isaa fi Waaqayyootu wal fahama jechuudha. Because Aadam cubbuu hojjete, Waaqayyotti dubbate, Aadamitti cubbuu yakka muree jira. Jannatarraayis baasee lafarratti immoo rakkattee itti dadhabdee dafqitee facaaftee irraa haammattee murattee nyaatta jedheen. Hawwaadhaanis ati sababa cubbuu hojjetteef abaarsi kiyya laguu yookaan xurii yookaan dooraa sitti dhufa. Lammata irratti cimimur dahumsa irratti rakkatta. Sadaffaa irratti abbaa manaa hawwita jedheeni yakkatti mure. Sadaffaadha jawwichaan immoo ati bara jireenya kee biyyee nyaateeti jiraata. Namni bakka isa ergatti mataa keessas dhawa jeenii jira. Miti? Eeyyeen. Isaanii wal faame hundumatte abbaa keenya hojjete. Abbaan keenya yakkame yakki sanitti murame dhumattee jirti. Tanaaf nuti wanni nu yakka kanaan keessa nu naqu hin jiru. Akkuma ati naan jettettu cubbuu abbaa ilmoon ittiin gaafatamtu jette inni abbaadha ka hojjete abbaadha isaatti gaafatama. Nuti ilmoodha ittiin gaafatama. Fixadha jeetii yaada. Waan biraa waan himtu qabdaa? Iyyee waa xiqqoo si irra sii buusa. Irra buusi. Addaam akkuma inni jannata keessaa gad nu baase Yesuus Kiristoos jannatatti nu deebisuuf nuuf dhalate. Hafuura ture. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaastee gaafa dubbistu jalqaba sagalee ture. Sagalichi Waaqayyoo bira ture. Innumtuu matumti isaayyuu immoo Waaqayyoon ture jedha. Sagalichumti immoo ilmaan namaatiif jedhee obboleessa koo obboleessa dhageesseemi. Na dhagaye akkan si caqasi na caqasi. Maarafuu. Yeroo naa kenni yeroo. Maarafuu. Okay. Maarafuu. Obboleessa kee waa'ee sagalichaatii fi waa'ee gartee foonichaa bira abba takka amma hin dheenne sagantaallee hin qabnu dhaquudhaaf. Because wanni kun mata duree keenya miti. Laal yaada koo siif isaan jira baraan isa yaada kee inshaallah gara boodaatti itti deebina. Yaadni kee yoonii fi argachuu dandeessa kaa yoona dhaggeeffattee argattaa bar yaada kiyya. Takka dhiifama naaf godhi. Akka wal jeequudhaaf hin taane. Obsi atillee naa obsi. Yaadni keessan akka wal jeequudhaaf hin taane yoonii fi yaada kanuu barbaadanillee mee dhaabbuu haa ganneen hin fitadha. Yoo yaada kanuu barbaadanillee waa'ee dhimma cubbuu kanarratti sakandii kan caalleeffaa kannaa. Garuu yaada jettanii kan inni nuu yaadaa sagalee biraan akka nuun dhayne.
Galatooma. Bakka isuma irratti sii dubbadha ishii dhiifama. Isa kam? Isuma haala cubbuu kana amma jette ilmaa fi abbaan gaafa abbaadhaaf ilmi gaafatama kan jette kana irratti. Dubbadhu. Faalla qabdaa? Wanti siin jedhu ammaa fi cubbuun bara kakuun duraatii fi bara kakuu haaraatti addaan qoonneetu qabna miti. Obboleessa ati gaafii reefuun tana ta'u ustaazaa deebistee dhiifama naaf godhi. Waliigalaa deemna qoy isa na gaafachuu dandeesse. Deebistee hin jedhe. Siifan deebisa isallee kana garuu gaafii abbummoo as deebistee. Kana na fichisiisi. Dhiifama naaf godhi ansi wajjin haasa'uu hin danda'u maaliif jennaan gaafii ustaazni katabadhu jee itti laffee gandi guutuun anillee namni hundi katabate yoo atillee katabachuu baatte rakkoon qabu gaafii sana dura deebisiif san booda wajjin haasofna. Nama waan siniin jedhe Tole deebiste ani maayikiin hin qabadha nam takka wajjin haasa'u boodatti deebi'a haasi deebisu ammumaas banadhu. Nama karaa keessan irra deemu qofa malee irraan fuutan. Daa karaa keenya hin qabu karaa irra keenya hin jiru karaa wangeelaa fi quraanaa qofa deema. Akka isin jettanitti qofa akka ati jettutti mu'aaz akka isin jettanitti ammonaaf ta'uu dhabuu danda'a karaa kan Gaafilee keessa. Faransan deebi gaafilee Faransan deebiste. Jena. Kan Adamii fi kan Adam sirraa dhiise kan Yesuus qofaan si gaafadha taraa tana kan Yesuus Kiristoos kan Adam sirraa dhiise kan Yesuus Kiristoos cubbuu keetiif du'eemi. Jedhee eeyyen. Okay. Yesuus Kiristoos an cubbuu namaatiif hin dhufe jedhee. Dhufuun isaa maalidhaaf? Ilmoo kee irra dhaladhee sin fayyisa jedhee dubbateera. Dhufuun isaa maalidha? Aboo dhufuu dhalachaa fayyisan sin jedhe. Yesuus Kiristoos du'eetiin cubbuu namaa gartee baadhachuuf dhufe jedhee. Jedheera. Eessa jedha? Eessa jedha? Jedheera abbuu mu'aaz sii kennu ragaa. Wani baara fakkaatee yookaan maarafu na gargaaruu dandeessa roomeedha moo eessa wanti Wangeela fakkaatee Yohaannis boqonnaa tokko abbaan isaan keessaa yoo qabaattan dubbisaa lakkoofsa 29 dhaqaa. Meta akka gogazi ati naafetti wajjin dubbata walitti dhiisite. Nin qabaa jedhe dhibbara dhibbatti jechuun innis namarraa fudhate geenuun kun reefu. Atis sittiin dhufa inni yoo dadhabee hin danda'u jedhee hajoo. Ni qabda Yesuus Kiristoos cubbuu namaa baadhachuufiin dhufe namaafin du'u dhufe. Dhaggeeffachuuf hin dubbisa. Eeyyee. Siif fudhate hayyee yoo akkas taate sittiin jalarraa hin seegalchisa gaafii afurii gaafiin. Ni dhageessa maraafu mureefu jedhama. Cubbuun abbaanii fi cubbuu lala. Abbaan cubbuu ilmaanii baadhata ilmi cubbuu abbaanii baadhata. Baadhatu. Allaqee miti baadhatu. Waaqayyo abbaan cubbuu Adam dalageef maraafu ittiin gaafata. Allaqee hin jiru waan cubbuu Adam jechuudha. Dhumate tole. Yesuus Kiristoos maaliif du'e? Ilmaan namaaf du'e. Maaliif ilmaan namaa yeroo du'etti maaliif du'e? Waay? Tole jalqabaa kaasee si himu. Jalqabaa miti gabaabdumatti ragaa jechuun maan dheeressun akkuma gaafii dura deebistetti cubbuu namaatiif du'e. Cubbuu namaatiif du'e. Fedhi Yesuus Kiristoos cubbuu namaatiif hin du'aa kan jedhu. Cubbuu namaa baadhachuu cubbuu namaatiif hin du'aa kan jedhu. Cubbuu keessaniif hin du'aa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko. Baasaa jiran ustaada baasi gangilchaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa takka lakkoofsa takka. Gaddas dhaggeessan jiran. 29. Humnooti hayyee. Yohaannis tokko 29. Hoolaa Waaqayyoo jedha mata dureen. Hoolaa Waaqayyoo eenyu? Yesuus Kiristoos. Hoolaa miila meeqaati? Booda na gaafachuu dandeessa amma garuu isa jechuuf kaane. Okay. Yesuus Kiristoos cubbuu keessaniif hin du'e fannifamuu dhufee jedhaadha. Laallayyee. Dubbisi jedhiin isa baasee jiru kana dubbisi jedhiin.
Dubbise ustaad. Dubbisi eenyu ni Asumatti baaste? asii takka. Anutti jira dubbisuun ni sodaattuu miti isin. Laalaa hin sodaanne abbo. Way maal haasa abbo? Hunno. Ayyee. Akkas Dhiifama jedha. kaa. Borumta Yohaannis utuu Yesuus gara isaa dhufuu arge. Ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhuu jee dubbatee jira. Ayyee. Okay, eenyutu akkas jedhe? Eenyu akkas jedhe? Yesuus. Yesuus kana dubbate? Inni kun eelaa Yesuus cubbuu namaa Eenyu baachuusaa. dubbate? Jecha hold on. Itti dheen amma bakka bareedduu fidde qabamte amma. Eenyutu borumta Yohaannis otuu Yesuus gartee gara isaa dhufuu arge. Eenyu borumta kana gartee gara isaa dhufuu arge? Yohaannis cuuphaadha. Thank you. Ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu kan jedhe eenyu? Yohaannis cuuphaatu jedhe. Jecha Yesuusin si gaafadhe. Yesuus Kiristoos an dhufeetiin gartee cubbuu keessaniif du'uudhaaf hin dhufe kan jedhu ni jira hin jedhe. Ani dhufeen cubbuu keessan isinirraa fuudhuun dhufe kan jedhu. Kan eenyu haasaa dubbii kan eenyu dubbate? Yesuus immoo Yohaannis? Yohaannistu dubbate siin jechaan jira. Bakka Yesuus Kiristoos ani gartee cubbuu namaatiif hin du'u dhufe jedhe barattoota isaa dubbate jira. Bartoota isaatiin gaafa jalqaba uumama boqonnaa tokko irratti ni arganna isa waa'ee du'uu waa'ee jannata keessaa ba'uu namaa. Ansan sin uumama jechuun kakuu moofaa keessa kakuu moofaa waa'ee wanta laala san hin jiru yookaan Yesuus keessa. Yesuus Kiristoos cubbuu keessaniif hin du'uudhaaf dhufe cubbuu keessanii isinirraa fuudhuudhaaf dhufe isiniif hin wareegamu fannifamu dhufe jedhee ni jira hin jedhee hin jiran jette mee isa jira. Ilaa isuma kanatu dubbata hoolaa Waaqayyoo jechuun wanta addaa wanta inni jiru hin jiru. Isuma kana Yesuusuma Kiristoos isumatu ibsama. Kana Yesuustu dubbate moo Yohaannis yenna Yohaannis dubbate naan jette. Waan Yesuus dubbate miti kun. Ilaa lamma sii galee obboleessa kiyya amma waa tokko walaa hubannu. Dubbiin macaafa qulqulluu irraan gadee akka kitaaba barnootaa dubbisnutti osoo hin taane hafuuraa fi tooftaalee garaagaraatiin kan inni hubatamu malee akkaataa ammarraa hubatu kanatti miti kan hubatamu qabu. Okay, namni Yesuus namni hoolicha Waaqayyoo caalu eenyu? Kan Yesuus booda dhufu kan Yesuus caalu. Kan Yesuus caaluun hin jiru. Kunoo akkana jedha. Gartee namni ana booddee dhufu ana irra hin caalaa jedhe. Eenyu? Yohaannis hidhee bara inni jedhe. Yohaannis dubbachuu jiraami? Yohaannis dubbachuu jira. Namni ana booddee dhufuudha. Ana irra inni caala. Ana dura ture. Okay. Kana haasawa kana hundaa'u Yohaannistu haasa'u jira. Barnoota Yesuusii miti. Yesuus mee eessa dubbatee ani isiniifin du'u dhufee, isiniifin wareegamuu dhufee, isiniin fannifamuu dhufee, cubbuu keessaniin baadhachuu dhufee jedhe mee eessatti jedhe. Dhageessaa obboleessa kiyya. Amma asitti yoo kanuma ragaa godhanna kan jettu taatellee ragaa hin ta'u maali jennaan kun akkana jedha. Ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Maal jechuun biyya lafaa irraa akkamiin fuudha? Naa ibsi ayyee himi. Akkatti inni fuudhu gaa. Karaa Addaam keessaa baanee turre jannata keessa. Cubbuu biyya lafaa irraa akkamiin fuudhan jedhe biyya lafaa tanarraa cubbuu akkamiin fuudhame Yesuus? Ofiisaa fannootti ba'uusaa cubbuu nurraa fuudhuusaati. Eenyu akkas jedheme? Yesuustu jedhe kanoo? Kun ibsa keeti moo eessaa fuutee kana jetteeti? Kitaabuma kanarraati. Bakkuma takka mee Yesuus Kiristoos ani fannoo irratti fannifameetiin isinii du'ee cubbuu isinirraa fuudhuu deema kan jedhu eessa jira? Barnoota Phaawulos yoo taate malee Yesuus hin barsiifne wangeela keessatti. Wangeela keessatti barsiifame gaanni kun. Quraana keessattis barsiifamee jira. Quraana keessattis dubbatee jira. Abboo mee kanuma fide Quraana itti reeyna. Quraana keessatti du'a Yesuus waan inni naasaa'ine cubbuu Yesuus Kiristoos du'eetiin cubbuu keessan fuudha kan jedhu mee asitti cubbuu namarraa fuudhu jechuun akkamiin namarraa fuudhu? Rabbiin na kadhataaf moo? Maal godhee cubbuu irraa fuudhame kanuma? Biyya lafaa jee malee naman jenne biyya lafaa jedhee bar. Biyya lafaa keessa kan jiraatu eenyu? Biyya lafaa keessa kan jiraatu namaa miti. Kan jiraatu mee cubbuutame? Wallahi nama deema. Hamdii taraa eeggadhu ati. Hamdii nu amma waa'ee jecha Yesuusiin barbaadee bar waan Yesuus jedhe kun Yesuus hin jenne bar. Jecha Yesuusiin hoolicha Waaqayyoo. Dhibbaan dhibbatti macaafa qulqulluu keessaa wangeela Maatiyos boqonnaa tokko kaastee hanga 28tti dubbisuu ni dandeessa. Dubbise.
boqonnaa tokko kaatee hanga boqonnaa 28 dubbiste. Saddeetii dubbiste. Yesuus waan Yesuus dubbate dubbata. Waan Yesuus jedhe yoo barbaadde jechuudha. Obboleessa Ramadaana taraawwii salaatu yaana juuzota. Waan dabalte wajjin akkasumas wajjin namdeeti. Jalqaba sagalee waaqayyo duratti. Direct jira amma jechuun bakka nukiyya waa maraafu direct Yesuus Kiristoos ani gartee du'eetiin cubbuu biyya lafaa isin irraa baadhachuu dhufe jedhee qaama biraan irraa dhiise. Injiru naan jedhe takka. Jira siin jechaan jira bar. Isan siin jedhumoo fudhachuu dandeenyaati. Jira qofa na jedhe fidi. Kana Yesuusin walii galle bar kana amma boqonnaa fidde kana Yesuustu dubbate moo Yohaannis ennaa Yohaannis injiru Yohaannis kun. Ana Yohaannis. Bakka Yesuus dubbate barattoota isaa dubbate jira. Barsiisaan kee Yohaannis moo barsiisaan kee Yohaannis moo Yesuus? Moo Phaawulos? Eka warra baratu amantii irraa baratu. Barsiisaan kan jedhamu barsiisaan kan kee Yesuus moo Phaawulos? Moo Yohaannis? Phaawulos barsiisaan kan kee? Phaawulos Yohaannis barsiisaa kooti. Yesuus Kiristoos fayyisaa kooti. Okay, barnoota Yesuustu durfama moo barnoota Phaawulostu durfama? Fudhachuu keessatti barnoota Yesuustu durfama. Barnoota Yesuustu fidi durfama. barnoota Yesuus fidi kan Yesuus Kiristoos ani isiniif du'uudhaaf hin dhufe jedhu. Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 yoo dhaqxee dubbiste maal jedha beektaa? Maal jedha? Marakkanne. Isin itti dhamaatanii kan itti dadhabdan ba'aan kan isinitti ulfaate? Kottaa gara kiyya. Anoo garraa miidha. Anoo isiniifan baadha. Ba'a maali? Hindu'a jechuudha. Hindu'ee jedhee duba. Iyyee isiniifan baadha. Itti geessanii ba'a isaanii? Biyyen. Ba'atam itti geessan? Hayyee Isa galatoo. akkam tam itti geessan? Eenyu itti geesse ba'a? Nama tokko kan Yesuus ba'a geessan haa fidi. Na dhaggeeffadhush. Ishee. Ba'aa hunda keenyaa nuuf baate Yesuus gindillaa sanarratti. Ba'atam ma eenyutu qaamni hoo ba'a kiyya jedhee eenyutti geesse mee guyyuma tokko eenyutti geesse? Irraa baadhaa cubbuu kiyya jedheeni. Ba'aan ijaan mul'atu osoo hin taane ba'aa lubbuu keenya ajjeesuuf ka'e baay'ee nu baate. Okay, nauma Yesuus dhaqee ba'aa cubbuu tiyyanarraa fudhadhu jedheen fidi. Laali. Ba'aa ijaan mul'atu osoo hin taane ba'aa ijaan hin mul'atiin ba'aa lubbuu keenya ajjeesuuf. Eessanuma kan hin mul'anne Yesuus yaa gooftaa yaa waaqayyoo kiyya hoodho ba'aa tanarraa baadhadhu kan jedheen hayyee fuudhee sirraa baadhadhe kan jedheen.